Samboda addunyaa tarra Talla dhageessee waan inni jedhe. Ammallee ni laalame. Haatee bareeddii jennaan karaa kana dhuftii jee gaalichi. amma gaatiin tiyya Haroo qabu nama adda. haroo wallahi take yoro waan dhiyyaati daafite bado Abdi waan takka garuu gisee wal cinaan adeemsisuu qabu waan sotiyyaan. Wal cinaa. okay Gaafii bakka dalagaa nu gaafatin gaafii. No. Wal cinaa yaada keessan hin barbaadu. Okay. Isin hiriyoota yeroo dheeraa waliin turtanii warra sirriitti wal bira. Hatta Chiiqilleen dhalalleen takkaa walii jaalata. Oo takka isa jaalatee. gaafii tiyyan gaafatin gaatileen waan biroo gaafii tiyyan gaafatin no gaafii tiyyan gaafatin San gaafachuun deemu koye. ayyee Yeroo koye deemu jala. Hanga adii isaafis giseen afaan irraa fixalle yeroo lakkoofsa isaaf hanga 5 wal cinaa jechuu qaban. ayyee Okay. Amma yeroo jalqaba wal agartan maal gootan? dafaaga Ada yana. Me adi tu. aya anileen gaafii tiyya egaa isin wajji turtanii because iccitii walii hunda beektanii dhalaan badoon beeku callaan ni beeka akka yaada tiyyatti dhalaa callaan beekus badoon ni beeka Jala sarari boo qalama diimaan akkana qalama diimaan jettee eefa walitti mufattanii dhalaa san takka kajalaa because isin lamaanuu singiliidha dhalaa san tokkotti kara tokkotti taafte hin jirtu badoo dhalaa waliin qabdan callaa mutiraakas aya waan hin jee because iccitii walis ni beeytan dhalaa dubbistan hunda waliin beeytan eefa isin walitti aartanii dhalaa waliin qabdan tagama tokkotti achi mayxee tokko hambifateen jirtu hiidha gamma gaafiin tiyya Inni garuu dhagee callaa kaas mutirraa hay dhagee abdi bilbilee kun qabu haga waldhabne kana jirtu waan inni duuba jechuu ture erga badeen deemee naa barakatanii waan jiru qofan dhagee ammallee waan biraan dhagee Dhugaadha jalla. Bira gaafii tan osoo nu gaafachuu baate because nama wal hudhabsiifta waan ta'eef jecha. lakki deevis ittoo Jechuun amma namoonni as jala jiru jira amma as jala. nun galchu jiraatan waan rakkoo qabanii beeksisuu. deebisin Ni jiran boo atis akkamitti dhabaman. Aboo guruppiin biyya ni jirti. Guruppiin isaallee ni jirti. Guruppii isaatiif iddoo ammas normaal ni jira. Warri amalaalaashiin hin jirtu. So numa uumama wanti akkanaa barra wanni akkanaa numa uumama dirqama uumama. amma gaafiin tiyyata dhumaa karamitti amma dhalaan isin jidduutti hafte sun amma kara eenyu deebitiidha amma isin walitti fayyitanii Dhalaan isin gidduutti hafte jettee bar waan dila takka gootee bar. Duuba dilaan isin nam lamaa bar. abdi ani waan Tumbaan waan wajji waddara godhanne ni beektaami hiyya if kabaji wajjineen wallaahi adabadhu bado Elon Musk mataan duraan dhukkubsi naafate finnee jirra adabadhu rabsaa isaa wajjinis tabiratti hin danda'u Haroo sii galtee? dhagee taa'e booda Dhaggeeffatu. Abdeeffaadhaan isaa ka jiituu nama kanneen nama wal lolu. osoo irraan dhiqimmaa naa deebise
والله بالغير جولت والله هارون ده كيسامي بالغير جولت يلا Mutu rayir da yalla. والله بالغير Atif ko de abdi atif ko de. والله اسم بالغير او جول باكر عبد مي كاسا علي بابا رت هي laal jara keenya gaa سنتو بي خامي غتي Nari kada bundena nyatani. Isin gara gari ni inda walacha. wanta kan dabarsuu fedhaas maanuu hawaasa keenya nama lama kan ulaalu jiru kanaaf biyyan keenya mee ilaalaa gaa imaajin godhaa yaadaan pikchar godhaa sagantumaa akkamii dhufu jira yaati yaada waan kana caalu gurguddaa meeqaatu dhufaa jira obboleeyyan keenya hanguma xiqqaa kanatti dhufaa akkanatti dhufuma kana akkana nu bohaarsanii mana kana akkana gammachiisan imaajin gidee isaan sagantaa isaanii kanneen walitti deebi'anii dhufan waan akkam expectation godhu jirtanii inshaallah akka nama takkaatti waan guddaa takkaan arku jira kanaafuu akkuma jenne sagantaa kana haro afaayitti si qaba haro waan reefu jenne sani gruppii gonooti wait tali wait او مرغد مرتين ديبين ادو بتوشيني qoy hayye fanneeffatu Okay, nama kuma takka fi dibba lama bakka kana jira. Taa'utaa gochaa. kuma sadii fi dhibba lama jee kuma takka lamaat Kun sadi ijaatu wal na fakkaata. Kun sadi fi dibba lama as jira. So haroo kuma 39 irra jira. Yoo xiqqaate kuma 40 galtaa fooloora hayyee deema. thank you haro mee rabbumaa jaa haro Abbii maa jaan haroo godhu qaban yoo fooloora. maqaa xiyyaanaa godhanii qoy mee mucaa kana wallahi bikkan kaa'uun dhabe haroo wallahi haroo bakkan kaa'uun qabu haroo kana please Maqaa kiyyaan godha kuma afur godha maqaa kiyyaan please. amma tuttuqaa laal amma kum 39 dhibba afur irra jira kuma 40 Haro. namni dhibbi jaa tasanirraa fi waan hin joofadu waan reefu waliin jenne sanii gruppii ni goona ni jaarraa bifa ajaa'ibaatiin goona maateriyaala isaan barbaachisu ni goonaa fi soo hundi keessaniif irratti quba qabaadhaa jechuu feeneeti hayyee itti faasaanti yaada sanam karaa مي وانت كان دبدا واي ميديا خنا رتنا بلا سو ولين جنو توري واي ماتيريالا خناس ارما خيمله وقا ديرا انت وقا افري فوجي وجه چانجرو انا ما انت نقطرمي فوركشن وجدا جيتي دولار دبلا منا خفل اچنو جدا جابوتو نو جدا سو ججتا كو جرا خنا في سايبن ولين جنو ابوني فور اسينغيني فروتك ميديا خنا رت اسينغيني فرو بقى اسينغيني numa fixanna malee furru waliin jechuu turre nuti arra furre arra miidiyaa irra baanee wanta akkana haasofne or erga miidiyaa kanarra baanee haasawuun hin oolamne waa'ee maateriyaala kanaan haasoo fedha nuti dandeettis qabnaa ifiif editaraa ifiif kaameraamaanii ifiif waraabbannaa ifiif kontant kireetaraa so nuti wanti nu bira jiru waan guddaadha waan guddaa hoggaas hin jiru sadarkaa feemasoota oromoo kanatti on exaagjureetiif godhuun ta'in material mali hojii nuti hojjechaa turre hojiin isin agartan sun wallahi billahi mobaayila faan tarta kasma namaa gaafattee tarta kauna namaa gaafattee si gale amma immoo waan akkasii godhuu hin feenu yoo hamil kaawte sawu production qabaachuu feena hojii babbareedaa dalaguu feena so waan kanarratti osoo maal jettaniin waan nama darbu wayiin garre mandardara nutatani nutola because nuti nama kan hundi dura media kanarra jiru nama takka masarako teenya fi rakko hawaasaatiif illee waan takka dhufne asitti namni yoo rakkate teeshina namaa jijjiiru ajandaan gosaa dhufe dafnee tabanne ajandaa gosaa san jijjiiru baka namni qabsaa'u namni waa'ee politikaa soo miiliyoon qabdi oromoon garuu nama hubatee ishii bashannansiisuun qabdu nama aartiin galtee fi lakkoofsa qubaati nuti immoo waan nu keessa jirru kana sirriitti baafnee agarsiifachuu feena sirriitti baafnee agarsiifachuuf immoo meeshaa murteessaadha production murteessaadha so gis takka usuun keenya kun numi dheefaa jeetiin yaadeetitiin hin furin naan jaa saayibni asiin geessee dubbannuu sawgaan jeen asiin geessee hin furin naan jaa har'a garuu nin fura fureetiin jira Akka nama isin jaalatu bakka kanaani. Mukomallee naa Ani saat dabaru. hayyee ofi badhaasa godhu nu godhu. Hayyee silaanii nu jee jira soomana asiin gee furee jira. Riimni kee yoo sosoon ta'uuni dhugaa dubbachuuf akkuma inni baanu hojiilee piroojeektiilee gurguddaa waliin bareechuu turre jira. Haga fiilmii based on true story Ahmad Giraany jechuudha.
Piroojeektiilee akkasii bifa fuulduratti akkamitti akka dalagamu qabu. Darbii isaan jirutti goone seenatti bal'inaan dubbannee jira. Wantoonni sanitti nu geessuudhaaf immoo maateriyaaloota edina maateriyaaloota ammaan kan jirurraa dhufee yeroo hedduu piroograama qabannee aboo meeqii suura kan waliin baatu waliin gochaa ture. Har'a garuu dubbatame sagantaa itti aantu immoo bifa isin jettaniif waan takka wanni nurraa eegamu immoo hojii itti as baanu. Immoo akka itti as baanu murtaa'isii maal akka godhamu asirratti illee dubbachuun barbaachisaa jee yaadu silaa namni miidiyaa raadila kana turee akka callaanis baanu. Innis forex irra kataramee dalagu jira. Anis xiqqaattus biizinasa xiqqoo takka kanirra godhu jira. Alhamdulillah haa ta'u maateriyaala kun yeroo bakka nu qabate akka nama artiitti dhaloota kanarraa roga artiitti waan irraa eegamuu qabu. Dirqama keenya baachuudhaaf qophiidha. Waan isinitti hin dhufnu immoo naaf mucaa cancaraa kana silaa uumaa waliin dhimmoo keessa hin baantu wal mareenneetti waan godhamuu qabu goona isin tateessanii hunda caalaa immoo galatooma guyyaa. Galatooma jechuudha. Namni dhukkuba ni ulfaata siigalee fedhinnaa fi himachuun hedduu ulfaata. Wal jala qixxamni jaguduunfanneetuma furree malee wallahi is long time. Waggaa sadii irraati hojii kadhamne. Okay, anilleen asirratti dabalata waa wayii takka dubbata. Badhaasuu fi qanna ijoollee aartii fi ijoollee ni danda'ani dalagaa dhugumatti danda'ani biyya baqaa kaayiroo kana keessatti fiidama kaameeraa itti fudhattee ala gabbaatee diraama waan takka dalaguu hin dandeessinitti kanatti isaan dalaguu turanii osoo deemanii biqituun biyya dhiirtillee televezii akkasitti irraa jijjiiramtee waashii wanti godhuu dandeessee miti hanga takka danda'u kanaadha malee fa'aa dalaguu danda'u. As keessatti dhiibanii fi hanga danda'an takka egaa dhiiban boodaan ni xiqqaatan. Ni xiqqaatanii egaa dhaabbattee akkuma isaan himamu waggaa sadii isaanirra dalagaan jira. Miidiyaa mataa isaanii isaan nam sadii kameraamaan isaaniitti wajjin jechuun nam sadii namoota biraa dabalatanii hangan takka dhiibanii harka dhaabbannaan numa dhiisan. Silaa isaan ta'uu baattee silaa ijoolleen xiinxallaa fi badhaasoo ta'uu baattee miidiyaa kanarraa yookaan immoo gama keessatti nama dubbatee waa fudhatu jechuudha. Garuu isaan afaan ittiin waa kadhatan hin beekan afaan ittiin waa dalagan malee fuula ittiin aktii reaksina wanti komeedii adda addaa ittiin dalagan malee fuula ittiin nama dura ta'anii waa ittiin fudhatan san hin qaban hin danda'an jechuudha. Wanti hawaasa duratti baasan ammoo nu gammachiisu aartii immoo guddisuudhaaf tattaaffiin isaan godhanii silaa miti numarraa wanti bee xiqqoo ilaalanii bargaa waliin gochuun takka ni jirtu. Hangas takka silaa dhiibnee arraan tana bakka kanaa hin jirtu jaallattu. Akkuma mata hawasha kenya mata melodi ba sila isanu fakanya goran nanu gran juru so namo rangan de kedon deti kawo Akkasitiin fadhaan jaheessa laalaatiin haasoo fedha. Nuti ammaan tanatti ijoollee lafaa dhuftus leenjisuu feena. Amma waan sanii jirraa'u usnee ijoolluma leenjisuu jirraa. Because dhaloonni amma dhufu kuni kontantii kireet godhee dhufuu dhiisee jira. Yoo harkaa jiraatan nam takka waggaa sadeen kana keessatti kontantii mataa isaa qabatee dhufee yoo ha jiraatu ha beeytan ha agartan ha mul'ate naaf himuu dandeessan riisarchiin jechuudha. Garuu nama fasaadaa fi waan hin taane qabatee dhufe nama diddama ol siisaabuu danda'a kan itti milkaa'e kan bakka babbareedaa irra jiru kan ammaan tana inkama bareedaa harkatu jechuudha. Nama immoo yoo inkama kafalteef maastaawoqaa na waraabe jettee kan ta'eef maastaawoqaa asiif waraabee fayyadamuu hin dandeenye. Oo beeysa kan naa dalagi dooraa 500 tanan si kan naa jettee silkii isaa akkanuma salfiin si waraabu jechuudha. Kaasirra gizee taa'ee immoo nama hawaasa tajaajilu fakkaatu. Hawaasni keenya gizee madaala waa kaa'u madaala itti waa kaa'u beekuun irra jira. Hawaasni kun dammaquu qaba, qaroomuu qaba. Ummata kanatti hawaasa kana yoo dhiifne, hawaasni kun daran fasaadni 2022 irra amma irra bal'aa, 23 irra 24 irra bal'aa, 25 27 namni seeksii godhaa dhufa tiktaak kanarra. Wanti kun dhaabbatuudhaaf dhalootni akkana akka hin uumamneef dhaloota maayindii isaanii jijjiiruu nurra jira. Because maaliin daleine content create gone milkaanii nu arguu qaban isaanis content create godhatanii akka dhufaniif waan adda addaa nuti amata kudhan miidiyaa kanarra daleine milkooyne akkamitti